Akkam jirtan hordoftoota Nasrii Tech and Tips. Ani nagaa kootii har'a kaniin isinii dhiyeessu paakeejii telegiraamaa maallaqa waa xiqqoon fayyadamuudhaan akkaataa itti sooshaal miidiyaa hundaafuu itti fayyadamuu dandeessaniin isin garsiisa. Na waliin tura. Qaxxitaa gara viidiyoo dabarraa. Tumaan gara appilikeeshinii buufachuuf gara pileestoorii seenna. Pileestoorii erga bannee booda bakka sarchii jedhu kana dhufna. Bakka sarchii kana hogguu dhufne bakka sarchii kana tuyne san booda maqaa isaa akkana jennee barreessina. Maqaa isaa BD net VPN jennee sarchi goone. Sarchi erga goone booda scroll erga xiqqoo goone booda no kan fakkiin isaa kana fakkaatu kana jechuudha. San booda erga irratti tuyne booda install kajoo kana tuyna. Install kajoo tuyna. Hanga buu xiqqoo ni caqasna. Xiqqoo ni eeyna. Gabuu bu'aa jira. Install ta'uu jira jechuudha. Ayyee erga akka nu bu'ee booda open kajoo kana tuyna. Open kajoo kana erga tuyne booda garana nu fide jechuudha. Garana hogguun erga nu fide booda network kajoo gubbaa kana irratti tuyna jechuudha. Network san booda gadoo ofne kamaal joo barbaanna ka telegiraam paakeej kajoo barbaanna jechuudha. Telegiraam paakeej kajoo barbaanna. Telegiraam paakeej kajoo kanarratti erga tuyne booda kun immoo auto select server kajoo kanarra jiraachuu mirkaneessa. San booda gara silkii teenyaa deemnee paakeejii bitanna jechuudha. Paakeejii bitanna. Bakka paakeejii erga deemne booda bilbille jechuudha. Hogguu bilbille san booda maslaala tuyna. San booda maslaala tuyna. San booda ammallee maslaala tuyna. San booda 12 irra kan jiru kana jechuudha. Kuufama miidiyaa hawaasaa kajoo kana lakkoofsa 12 tuyna jechuudha. San booda takka tuyna. San booda guyyaa tokkoof ishee. San booda takka tuyna. San booda lakkoofsa takka erga tuyne booda kuufamicha bitannee jirra jechuudha. Kuufamicha erga bitannee booda qaxxitaa as keessaa baanee gara appilikeeshina reefu daawunlood goone sanirra dheeyne jechuudha. San booda erga dheeyne booda san booda start bakka joo kana tuyna jechuudha. Start bakka erga akka start kajoo san tuyne booda akka kun connected nuun jaa jechuudha. Connected erga jee booda san booda sooshaal miidiyaa kamiyyuu ka barbaanne seennee yuutuubas haa ta'uu waan barbaanne seennee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkuma agartan huna yuutuubas waa hunda waan barbaanne jechuudha irra deemnee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Waan nu dhageeffattaniif galatoomaa. Nu hordofuu keessaniif galatoomaa. yuutuuba keenya ammas irra deebinee like, subscribe, share waliif godha. Wantoota gaggaarii kanneen fakkaatanii fi kana caalu fuulduratti isinii fiduudhaaf qophiidha. Waan nu hordoftaniif galatoomaa. Thank you.